jarrina kennan waan immoo mucaa sana jaallachuun hin dandeenye. Beektaa? Angizeen nikaa hidhatamu waggaa lamaaf nikaan irra taa'e kan mucaa sanaa. Waggaa lama kana muluu mucaan nikaa hidhatamteetti tasfaa qorrata jetta. Akkuma nama Asmaanan bakka fuudhiin jedheen anillee nan jajjabeessee fuudhi minaamin jedheen anillee isaan. Sun baay'ee gatiin miidhee jennaan fuudhi minaamin jedheenaan fuudheen nu warra fuudhee jechuudha. Mucaa kana naasobsiisuun jammarre gama jammaraa yeroon akka jedhu akka fuudhullee godheeni kazaan animmoo nikaan qabamti nikaan ko gatiin irra jiru enna maatii ko as qayyamuu barbaadu anaadhaaf abbaa kan ko hedduun jaalladha waan ta'eef jaraas qayyamuu waan hin barbaanneef osuma jaalladhuun hin dhiise beektaa eegan dhiise immoo mucaa sana inni immoo fuudhe gizeen warra fuudhu inni jaalladhu kun gizeen fuudhu bakka animmoo mucaa sana nanii kee jechuudha aaree waan san beeku na barbaadu sulma nikaan ofirraa buusee jechuudha. Nikaa eegan ofirraa buuseen booda mucichi fuudheera. Fuudhee wajjin jiraachuu jammaraniiru. Natti faqee jiraachuu jammaraniiru. Maulumaan jiraatu. Maatiidhaan alaa. Biyyumatti gaa kan inni fuudhu biyyuma keessa. Yaa ani biyyattan nikaa hidhatamee innis osoo ajjiru fuudhee iyyuu immoo. Innaa osoo ajjiru dura araatii asii osoo hin jiru. Kazaan eega fuudheen booda immoo isaafis hin taane bakka jireenya jechuudha. Anjiraame akkuma bakka jaalala ijoollummaa innis irraanfachuu hin dandeenya anis illee irraanfachuu hin dandeenya. Kanaaf walitti deebina malee soomunum aqtoota dalan biyya keessatti sun hojjeta birriidhaan dhufe immoo birrii zedduu ilaale minaamii warri jedhan immoo No zedduu dhiisat. Isa birrii dhiisi isa birrii rakkoon qabu. Yaa isa ijoollee akka jedhan jechuudha mucaa mootii eega fuudhee mucaan maatiin waa qaba yookaan ilmoo filaman sana dhiisate waan si gaafa. Jiraachuu hin danda'a jechuudha. Dhageessanii. Zedduu amma mucaa sanarraa adda bahee moo mucattii fuudhee sanaa waliin jira ture qoy. Mucattii sanaa wajjin inuma maatii kennanii fi mucaa. Maatiidhuma kennanii fi seeruma namaatiin nikaa godhatee fuudhee alaalaaniin sin jedhaa rabar. No waliin naagalee bar sun naagalee bar adda bahee moo waliin jira yeroo ati isatti deebisu siin jechuu barbaadeetan malee. Osoo anaa wajjin jiru siidhaa wajjin jiru naa haasofsiisee naani naa haasofsiisa siidhuma wajjin nan osoo jiru. Isinis immoo waan beektuuf jaalalli ijoollummaa kun hin irraanfatamu minaaminii jedhanii wallolu sababii kooti manuma keessatti wallolu sababii kooti jechuudha wallala taa'u. Yeroo kaate waa'ee kootiitiin aadaa rabbii keessiin akka na jaallatee turee fi akka anaa wajjiniin ture hundayyuu itti meekee jaallatee fuudhee jechuudha. Innillee itti mee fuudhee gaafa fuudhullee itti mee waan hundayyuu itti haasa'ee kee fuudheen jechuudha. Fuudhee immoo isiin immoo sababii kooti aadaa rabbii keessiin sababii kootiif aadaa rabbii keessiin mana keessatti jechuudha. Kalaas anillee nikaahun kun buusee innillee fuudheera bakka tokkoof tokkoon lamman immoo jaalala ijoollummaa waan qabnu walitti deebine. Isii sanarraa adda baheeraa inni isii sanarraa adda bahee si'eettu kanarraa inni adda baheeraa. Na bira jira ana filatee dhufee bar biyya kana anaaf jecha dhufee. No adda baheeraa si filatee qoy katti dhumnaa adda baheera moo waliin jiran jedhee bar. Sababa kooti wallalanii jiran biyyattuu. Garuu ni kaawwal irraa qabanii ni kaawwal hin jira walloliisas ma wallolan malee. Zeddo. Mira keessa si Zeddo. Bilbilaan natti fakkaata. Ani immoo mira jaalalatti mira keessa galchine natti himtee turte dhugaa dubbachuu fi jaamo maal akkas wala eenyu godheef hin ture akka oduutiin dabarseef hin ture waraabeen ture akka jaalallee ganamaa kana jaallattu jaalallee ganamaa qofa osoo hin taane immoo akka isa feetu natti himtee turte
garuan soban siyaa ture amma sirraa milkaneeffannee hin deebisanii turkii siitiin an deebisaa. Sitti meen ture kanaan dubbadheen ture isaa waan kana. Ijoolleen ati bibilan garuu waan jiru bar dhugaa jirtuun dubbadha bar maqaan kan kollee na balleeffame bara. Okay, amma kana goona Zeeddoo rakkoon tokko hin jiruuti utuma shari'aadhaan kana wanti maqaan si badu hin jiruuti goota jaalalaati ati asitti silaafis utuma ta'eefu goota jaalalaa jedheen si waama. Garuu wanna siin jedhee inni wallole malee nikaa intala kanaa waliin jira jechuudha. Nikaa walirraa qaban ammallee garuu wallolaniiru malee. An kan kooyi kee bar. Siin jenne bar. Kan kennutti hinde bar. Keen jenne bar kee sirriidha. Inni hin jedhe inni. Networkii dhammoo maa inni? Okay, jira amma na dhageessaa sagalee. Inni kan kee dhageenyeera bar kan kee hiitte bar kee qaata hiitte. Inni kan saa jaalallee isaa kana yookaan haadha warraa isaa kanarraani adda bahe wallolee adda bahe moo nikaadhuma irraa buusee adda bahe? Ay warra komentii. Ruhi jennee maariyaa deemus kutii dha tokko jala taa'e ruhi. Sirraa baraa taa'e na fakkaata tokko asii. Wallahi sirraa baraa taa'e na fakkaata. Okay, Zeeddoo nu dhageessaa? Zeeddoo ni dhageessaa? Networkii taasisaa dhagaa haramu maa hin nyaana qoyaa. Okay, amma na dhageeffatu. Ni taaratin mukna wanti dammo garramak በጣም Okay, Zeeddoo na dhageessa miti amma waan si gaafadha dhaggeeffadhu sana dhiisee warra komentii. Mucaa dhiyeessuu dandeessa. Komentiin dhaga'i. Komentiin warra si abaaru. Dhaga'i Zeeddoo dhaga'i. Waan hojjettu irratti kutannoon hin hojjenne komentiin kasii arrabsus kasii faarsus kamaal godhisuun barbaachisu ati waan hojjettu kutannoo qabaachuu qabda ofii keetiif galee utuma jaarsa namaa fuutee kutannoon hatuu qabda ho'attes kutannoo bakka utuma fuutee jechuu barbaadeetan. En dhagahu malee barree bo'oonu bo'oomaa namaa ammaa miti waggaa meeqaati barree sajarri gudii godhanii sooshaal miidiyaa irratti wal baree wayii addisii wayii godhanii jarri dubbataa jiran jechuudha. Ammu caalaa wajjin waliin guddadhe. Waliin waadanu baran waliin baranne waliin jaalallee abdulaziz jechuun asirratti komantiin dubbatu miti dubbi. Zeeddoo milkooftuudha eebba qabdat asitti eebba qabdan dhugaasitti man eebba qabdan sin jedha sitti waa tokko sitti magaru an kana badan sin arrabsu kana wannan si gaafadhu garuu inni haadha warraasaa kana nikaan irraa buusee adda bahe ma walloleedhuma adda bahe. Gaafi kanaan gaafatin isa gaafattaa gaafanni seenee yookaan isi gaafatu irraa buusuun. Hayyee tolu irra darbina bakka kana. Siinoo nikaa wal godhataniitu moo nikaatti deemuuf deemtu gaa jaalallee ganamaati. Why the fuck was it trying to be on my book? Why the fuck did it be mad? Zeeddoo. Nattiin dawwalinaa shari Allah nattiin dawwalinaa yoo Biloogi godha adda wanta asitti dubbattu wanta na biratti dubbattu. Nikarratti taanii danda'amaa namichi bareeda baattati jechuudha. Namicha kana na aarsaa jira araggattu tokkuma. Eenyuun? Maali dammoo gwaaddenyaadhuma keenya warra deebi'ee nutti addeebi'aara malee. No, nama falletti minde nama barbaade moo abbaate. Ila wanta asitti dubbattu waa tokkittiin si himan baay'ee wanta si fayyadu qaba na birattis ta'e karaa keetii asitti wanta si dubbattu waan si fayyadu qaba wanna tubachuu qabdu namni akka inni gurra isaatii waa dhaga'u qaba amma viidiyoo koo kana hin waraabani yeroo hedduu jechuudha bakka hedduu ga'a barana jecha tokkoon naanayyuu jireenya na jeetta jechuudha ijoolleen jecha harkaa baate tokkoon ijalee uummanni kaameeraa fudhatee nama jala ta'a jechuudha kanaaf warroota si arrabsuuf deebii ta'uu danda'a gaafa akkasitti jaalallee koota akkas jettu namoota hunda namoota si arrabsan si argu namoonni si arrabsan namoota si arrabsine namoota si faarsine si arguu dhiisuu danda'u garuu namoonni si arrabsan si arguu danda'u namoonni si morman si xiqqeessan si arguu dhiisan maaliif hojiin isaanii si hordofu waan ta'eef namni si jibbu si hordofa akkuma qabda miti namni si arrabsu si hordofa eessaan maal jedhee arrabsu
maal jedhu maaliin xiqqeessu waan jedhuuf si hordofaa jechuudha. Isa kanaaf warri nagaa inni nama hordofu. Inni kan itti fayyadamaa jedhee. Isa kanaaf okay. Isin zeeddoo dargii godhattanii nikaa godhattanii jechuun dargii godhattanii nikaa. Namati yoo itti dawwalaa jira ittiin dawwalinaa. No amma namni gisee dawwala. Tarii wantoota irra darbuu barbaade irra darbiin rakkoon hin jiru. Inni sin durummaa itti maayini naan galle mataan keessa nagaadhaa kooppiidhaan bira jiru maal ta'e hin beeku wanti waan argitan qabdu. Maali tapping gootan fayyadu namni 900 kun maali tapping godhu amma 900 kuma guutaatti maa tapping gootan maatiin meettee nama dhaggeeffatu. Taap godhaa gomaaf taap godhaa. Zeeddoo. Itti dawwalaa. Natti dawwala meedhaan akkamitti godhama? Hin dhaabaa barra nagisee namni namatti dawwala. Okay, wantoota deebisuun barbaanne dhaga'i Zeeddoo. Wantoota deebisuu sitti hin tolle kun naafataa irra darbina rakkoon hin jiru giddiin hin jiru siigalee an akka namni sin tunne barbaada jaalallee ganamaatti deebi'uu fi annan gammada abbaan fete 90 yoo fuudhe hiikee onni si fuudhe itti gammada akka koottan 90 si xallasee yoo si ganamaatti deebi'e akka kootti si deeggaran an karaa kana irratti garuu sin nikaa godhattanii immoo ganaadha nikaan keessan. Bar ani mucaan ko asirratti wanti nama galuu qabu anammallee mucaa jennuunika guyyaa tokko qofa wala gardee akaaliidhaan ko asitti ko adufee wal arginee footoo qofti waliin kaane footoon kun uummata baxabbaxe malee ko ani mucaan nikaa wayin godhanne ammallee wanti nu wal arginee waan biraa wayin inni bakka tokko jira mana wajjin jira jechuudha. Namni haalli inni itti fudhataaru fi haalli amma adeemaa jiru tokko miti jechuudha. Okay. Fuulduratti jaalallee koo ganama waan ta'eef fuulduraaf waliigallee irra inshaAllah waliigaluu keenya immoo akkuma kanatti mucattiin beetti gisee mana jirtu jechuudha inni mana jirtu. Sababa jechuun hojiin isa dhufu waan fedhee isa dhufu isa namni si dhufe akkasii jedhu sana dhiisee isa siin hin jenneen wama fedhee na dhufu sababa kee dhufe immoo Dubaayin fedhii biraatii dhufee dhuma yaada kana keessa galche immoo hojii fi sababa si jechuun sababuma kee hojii Dubaay godhate. Ila wallahi mucaan maashaallah biyyatti illee hojii qaba. Hojii ajaa'ibaa qaba nama hojjetatudha nama tattaafatudha biyya keessatti biyya asitti of jijjiiruu dhiisii biyya keessatti nama jijjiiramee jiraatudha mucaa jechuun nama yookaan wantinaadhaa dhufee miti jechuudha hojiidhaan dhufee miti. Jaalalatu biyya kana beektanii wallahi laazim. Jaalalatu fideen biyya kanaa jechuudha. Baay'ee si jaallate jechuudha bara. Walii galtee keetiin dhufe kaa bakka si walii galee dhufe kaa. Yaa. Si jaallata dhugaa wal jaallattanii dhugaa akkas taanaa. Wallahi billahi. Okay. Ati fuulduraaf isumaa fi bakka jaalalleen koo isa abbaan warraa koo isuma bakka jettee jala sororteettaa jechuudha. Rabilkom tu baga Rabbi milkeessa wallahi baga Rabbi milkeessa hayi maa jaalallee namaa fudhattanii isii tate kan sii tatame waan ta'eef baga deeffatte wallahi baga jaalallee sii deeffatte akka kootti baga deeffatte maaltu na dhibe wallahi isinuu deeffatta angawwamina warri inni riichoo jaallatus inni ruuhi jaallatus jaalallee isaa ganamaatti sichi deebi'a guyyaa eegama deebi'uu dhagaa siluma walii gallee kanu wallahi Rabbi tokkoon godhini du'aa isa Obaamaa kadhatte namni sirraa mucaa barbaadaati yoo intinaa qabaatte tiktookii fidaa hin fidanii dhatti amma naa barreessu ijoollee mucaa beektanii mata yoo qabaatte tiktookii si wayi argee yoo barbaaddan isiin dubbattu hanga ararraa adokku fidaa kuma
No, online fayyadamti taanaan mana dubbifti nan beekaa dhiisaa isin firri namoonni hin argu waan ta'eef wanta kanaa irratti na dubbisan dheengadda tokko fidee nama sadiinitti arge biyya keessaa jechuudha. Nama sadiitti argeen biraa deebi'ee dhiisee dhufa. Inni na dubbisuun hin oolu. Yoo dhugaan online fayyadamtee na dubbifte yookaan namni biraayis na dubbisuu danda'a. Mucaadhaan hireenan sii kaa'u carraa kanatti fayyadame yoo komii qabaatte gara miidiyaa keenyaa yoo dhufte waan garaa kee keessa jiru ifa baafachuu dandeessa. Zeeddoo walitti si fiduu dandeenya. Zeeddoon maatii keenya waan taateef waliinuu si naasofsiisuu dandeenya jechuudha. Siif zeeddoo. Maaliif zeeddoon maatii keenya siillee wallaallu tarii nu hordofuu dandeenya. Eessa jiraatti magaalaa Gaaroo moo Jimma jiraatti siin zeeddoo? Jimmaa jiraatti. Okay. Tarii nu laalaa jiraachuu dandeessi. Hiree kanaan waamicha siifan taasisoo yaada kennachuu barbaadde yoo yaadni koo dhagahamuu dhabe karaa miidiyaa kiyyaa jette miidiyaan kiyya bal'aadha. Sagalee tokko asii futtaaftee iddee hunda ga'uu danda'a waan ta'eef bakkeenis kunoo fardis kunoo siin jechuu barbaanna. Garuu zeeddoo oonni sin lamman hin fuudha jedhe yaada kana maal goota garuu isiis nan teessifadhaa siis nan fuudha oonni jedhe yaada kana sii dhiyeesse maal jettati? Waan akkanaan dhaga'u malee an. Hin dhaga'u. Hin dhaga'u. Kan kee qofa godhachuu barbaaddaa? Yeroo tokko biyya galtee turte waliin suuraa kaatee turte yeroo sana siidhaan wal dhabee jiru moo akkamitti wal arguu dandeesse? Zeeddoo. Namoonni bakkee ta'anii nu hordofatanu miidiyaa koo akka rasaasaa hin sodaatu. Gaafa namni akka intarviiwutti yaada isaa kennu hin dhoowwanne jechuudha. Maa sodaattan akkana nuti akkasii fayyadu godhaa irraayyuu. Isin galee nuti akkasii fayyadu goonaayyuu akka miidiyaa keenyaatti malee dhiibbaa irratti numu. Akkasitti hubadhaa namoonni 900 jirtan kun. Isin galee nuti